Mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Akkasii kanaafuu warri fuudhii jirtan waan kana itti jabaattanii ijoolleen guyyoo seeratti dhiyaanne ani wallaahi billaahi jireenyaa miti kun jedhan namni akka kana qabu dalagu ijoolleen dhumte naa dhumtu. Ayyee viidiyoo argitanis viidiyoon viidiyoo ajaa'ibaati. Maaf iddallee jechuun keessanii oolu. Garaagarummaa jidduu islaamotaa fi jidduu warra amantaa biraa kana jiru hin laallaa haga xumura viidiyootti na faana bu'a. Viidiyoo kanallee agartaniittani. Viidiyootti anulee daawwanneeti xumura irratti waan jennu walumaan jennaa jechuudha. Let's go. Kun nama du'aa kaasuu jira. Nama du'ee qabrii keessa jiru kaasuu jira jechuudha. Hayyee namichi qabrii keessaa ka'uu jira. Akkuma callisetti hafe namichi jechuudha ka'uuf ittiin jiru. Raajoonni sobduun akkamitti uummata Pirotestaantii yookaan Pheenxee kan qabachuu jiran. Jecha hafuura jedhamuu fi afaan haarawaa jedhamuutu jira. Afaan haarawaa dubbatu kanallee hafuuratu dubbisee beekan jabse. Hafuurri illee ammoo nama fuuldura dhaabatu nama waaqessu kanatti hin dubbataa beekan. Kanaaf jecha nama dubbatu kana waan inni dubbatullee addaan hin baafatanii hafuura itti dubbatee jedhan jechuudha. Let's go adda dubbeen tokkolfaati. Ayyee kanallee ilaala. من الجالي إلى الجالي من الجالي إلى الجالي أرجع كسبت أجر راتي ودينا بداري زوكو وزو أما أهل ربنا زوكو وزو أما أهل ربنا كنا أفهم براتي حاسة أفهم عربي متي أفهم برا أفهم أجده هم بيني متي أكاسما جستوني selain afaan akkasatti afaan arabaa haasaara darlee afaan arabaa haasa'utti jiraniif deemanii garuu jecha inni jedhuu fi gochi waliin madaawatu alhamdulillah baattis alhamdulillah maal jechuudha alhamdulillah jechuudha rabbi galatni siyaa ta'u rabbi kamiin jedhaa jarri kanan beeytu gurraa quban qabdu garuu hoo harka dhawuuf sirbu dubbisuu miti dubbiin dubbisuu keessa kanaaf dubbisuu dhibnee haa dubbisnuu isiniin jedha video kanallee laalla. Akkasii kanaafuu warri fuudhii jirtan waan kana itti jabaattanii ijoolleen guyyoo seeratti dhiyaanne ani wallaahi billaahi ajaa'iba jireenyaa miti kun jedhan namni akka kana qabu dalagu ijoolleen dhumte naa dhumtu dhiisa warra ayyaana qabdu isa dalaganii baafachuu alatti wanni biraa wanni tokko hin jiru. Wah itu tuh jago. Jadi mana jadi jadi korni kita pakai sejaramu. Yesus akan sih nawak ifat aja demo. Akan semua Yesus akan suka ifat aja demo. Esa fitan. Dubin kuman. Garu akka amanta Protestan sih sir banjaran nuh sebelum. Want pun serban. Sebab waaqeffannaa jechuun dubbii waaqaa kan jirtu waaqa sodaadhaa ka'ee jiru garanatti kottaa ka'ee jiru maali waayannaa bitta hayyee gangalachuu maaltu harka lafa qabachuu maaltu jiru nam jaarsi guddaa akka ta'uu maaltu ajaa'iba wallahi let's go viidiyoo biraalee daawwadhaa haga xumuratti na faana bu'aadha dubbii ajaa'iba waa hedduu agarta. Alhamdulillah biyel nasana almasisa sumullaw sana syukrul lail kunille kaduratin adda afaan arabiyatin haasa'uu jira dhaggeeffadha ya rabbana bal haq abani yaso nazal nafsu obboleewwan keenya warra Protestaantii shawwadamina isiniin xaawwachuu jirtu dirrinya isin sobaaranii shawwadamina hagaan hundi sobamuun hin barbaadu hin sobamina isin sobaaranii dubbiin hafuuraa wayiileen jiru akkasuma dubbiin afaan haarawaa leen jiru afaan namichi haasawulee afaan arabaatiin miti sana ammoo yoo haasawuyyuu dubbiin taane haasawuu irri fakkana jedha jettanii waan dhiyeessuun waan
waan namichi kun afaan jiru osoo dhageessan hirrifatta. Ajaa'iba! Namni kennallee warri amantaa biraallee jiraata. Viidiyoon kun isin fayyada. Xumura irratti illee waliin laalla. Gadhaan nama faana bu'a. Viidiyoon viidiyoo ajaa'ibaati. Let's go. Intala kana illee laala. Seerti keessatti waaqeffachuu jirti jechuudha. ጴንጤዎችን ጠቅላላ አጭቀን ሰርጋቸዋል። ቤተክርስቲያን ወዞዝ አይንሽን ጨፍነሽ አፈንድቀሽ Viidiyoon kana fakkaata. Waa irraa baran isin jedhee wanti irraa baran homa. Kanaaf maal jechuu isin barbaadeetti ani amantaa jalaallee tuquu barbaade osoo hin taane garri deemuu jiru garanii maaliif wama jedhame jala deemnaa maaliif hin dubbisne maaliif hin hubanne maaliif hin argine jedhee namni barate haa of laaluu fi akkasumallee waa keessatti hubatu. Akkasillee warri amantaa islaamummaa kan hordoftan ni'imaa bareedduu akka qabdan akka hin beekaniif. Tokkoffaa amantaa islaamaa kana wanti amantaa biraatiin gargar godhu. Wallahi wanta adda godhu uummata muslimaa kana waa tokko jiru. Inni illee maalidha? Ragaa. Ragaa waan jedhamu hadiisa Qur'aan. Durri maa mataa qara. Kammaan guyyaa takka illee salaata hin salaanne. Ka ammallee Qur'aan irraallee qara'ee hin beekne yoo achini waan tokko dhattee ittiin beekin jette dubbatte maasarraan fudhatu. Iseetuma akka isin hin jirtu. Maaltu jedhee beeku? Maaltu jedhee eessa jedhee beekan jechuudha. Si ajaa'iba! Amma namni tokko uummanni kun uummata gurguddaa agartanii nama abboota keenya ta'anii nama hawwata keenya ta'anii garuu hoo warri akkana afoo isaanii bahee isaanii taphachaa jiru kun nama inzoolle gariin warra ministirii kufee warreen gara maastirikii kufee gariin warra barumsa addaan kufee warra majidduu kana jechuudha. Warra majidduu kanatti gizeen itti taphatetu maal ta'a? Baay'ee uummata taphachaa jiru. Uummanni hoo bakki isaa itti sobaman maalidha? Hafuura bakka jettu. Jechi hafuura jedhu kun uummata pheenxee kana yookaan uummata Pirotestaantii kana hedduu itti taphata. Hafuura Waaqayyooti. Waaqayyo itti dubbate. Waaqayyotu na dubbate. Kana godhinaan jedhe. Nama osoo amma uummata Islaamaa ta'ee nama tokko du'aa kaasa inni jedhee kaasuuf yaalee ka dadhabuu miti. Osoo inni iyyuu kaasadhe namni isa amanu hin maraate jedhanii fira itti barbaadan haa hidhu. Akka hidhan nama san fira itti barbaadan. Dhugumaa bara namni Islaama tokko namni sheekaa tokko osoo amma gabbahee annama du'aa isinii kaasaa jedhe yookaan ammoo waan amantaa islaamummaa keessa kana dura hin jirre kan isiniin godha jedhe hay rabbi rahmataa godhuuf jetti qoomi maan jechuun gabare maan normaaliin gabbaatetti rabbi rahmataa godhuuf osoo kitaaba dubbisu mataan xiqqoo akka tokko ta'e malee hin fudhatu osoo inni gabbee dubbate ammoo sheekoleen kennallee alhamdulillah afoo dhaabbatanii morman hawaasni kennallee afoo dhaabbatee morma beekaa ta'ullee bakka inni hadiisa Qur'aana faadhisi jalan deemanii jechuudha. Kana natti tolte islaamaa wallaahi. Amma fakkeenyaaf aalimmaan kenna hedduutu jira. Akka Itoophiyaatti Dooktor Jelaani hundi kennan jalan. Hundi kennaa jala deemnaami. Garuu faallaa shari'aa yookaan faallaa hadiisa Qur'aanaa yookaan ammoo waan hawaasa keessatti duran baratamin yookaan ammoo waan Qur'aanaa hadiisa keessatti hin baramin wayii osoo isaan gabbanii jedhan hin fudhatan. Harka mormanii bara. Uummanni islaamaa wallaahi harka morman hin fudhatan. Waan ragaan qabne hin fudhatan. Kun maal ibsa? Nama jala hin deemnu. Kanu jala deemu hadiisa Qur'aana waan jedhu ragaa qaba jechuudha. Kanaaf uummanni keenyas uummanni Pirotestaantii obboleewwan keenya warri amantaa biraa kunillee wanti isin gochuu qabda yoo xiqqaate yoo namni waa jedha. Jechi inni jedhaa kuni jechi inni namicha amma naa jedhe kuni maali? Wangeelarraan hin hojjetamoo? Jecha mataa isaa keessaa baasee hin hojjetamoo? Jedhaati yaada. Waan kana fakkeenyaaf inni ta'e dubbate maaf aamee yoo jenne yoo si abaaraa yaada maali? Hin beektan jechuudha. Amma namichi ka jalqabaa sun alhamdulillaahi jedha. Alhamdulillah faaruun karaa bitte. Garuu anni alhamdulillaahi tanaayyuu afaanuma dhuftiif jedhaan maal hiika beeketti himu. Arabiin ormaan jechuutti hin jiru. Ol garagalchee ofuudha. Jarri immoo womaatti nafni namichi haasawaa ajaa'ibaa hojjete paasterii jaballe iddoo akkasanii. Yaa obboleewwan hin shawwadamina. Jaarraan keessa jiru jaarraa beekumsaa, jaarraa barnootaa, jaarraa namni hubannoodhaan deemu. Yeroo kana keessatti nuti ammoo maaliif malaan deemu? Maaliif malaan deemu? Yeroo malaan deemu bira kunneen yeroo nuti amma keessa jiru kun jaarraa barnootaa,
jaarraa beekumsaa. Jaarraa namni barnoota waa dubbatu beekumsa irratti hundaa'ee waa jira. Waan dubbate irratti illee ragaa fida. Jaarraa akkasii keessa jiru. Hin sobamina. Namnummaan tokko dhuunfammaan tokko gabbee waaqatu mul'ata na himee mul'ata arge yoo sin jedhe eeyya dhugaa namni kun mul'ata arge jettee irraa naaseen. Mul'ata akkamii arge? Mul'ata kana akkamitti argeen? Ati Prootestaantii waggaa 30, waggaa 40, waggaa 20 amantaa kana hordofteetti. Ati argitee waan san. Ati illee hordofa amantaati, innis hordofa amantaati. Ati maa hin argine? Waaqatu nama argee jedhee dibaa jettaan. Hayyee wanti kun fakkeenyaaf nama du'aa kaasaa hidhee haatu kun du'aa kaaseera. Jechi inni jedhaaru kun ammoo hiika qabaa. Wanti ammoo namni hojjetaaru kun wanta silaa yoo an dhagee na fayyadu. Uttaalaara maaliif uttaalaara waan jedhu uf gaafachuu danda'u of ta'e. Uf gaafadhalle. Akkasitti illee yaaddalle. Yoo akkasii yaaddan hin fayyadamtan. Yookaan ammoo hedduun irraa miidhamtu hawaasa keenya qaalii. Sin jaalan. Nuti an akka kiyyatti nama namummaatti jibbiinsan qabu. Garuu dogongora ofii ammoo walitti himuun gaariidha. Yoo namni tokko dogongore abboo kun dogongore inni walitti himan bareeda. Maanaa sirreeffataa deema waan ta'u jechuudha. Kitaaba dubbisa. Wangeela Qur'aana illee dubbisna, hadiisa illee ilaalina. Wangeeluma qaqqabaa dubbisa. Wangeela dubbistanii yennaani gochoonni ammaan ta'a raajoonni sobdoo fi akkasumallee wangeelaawiin xixiqqoon deebitee ammallee maanni maqaan isaanii faarfattoonni kun isin gochuu jiran kun isinii gala jechuudha. Faarfattoonni dhugumatti hawaasa pheenxee kan itti qabachuu jiran. Qalbiin taphachuu jiran. Isin shawwadaaran. Sadarkaa isaan itti isin gowwoomsaaran kan raajota sobdoo fakkeenyaaf gubbaa kanatti argaatuma ooltan. Gurbaa Prootestaantii tokko hin beektan hundi keessan. Asirratti shamara fakkaatee immoo kana fajala seenee maayikii qabatee tiktookii fajala dhaqeetti suuraa shamara kan uffateeti dhaqee akka shamaraatitti haasa'ee raajota sobduu kana yeroo inni qormaata jira. Dhuguma addunyaa haroonti jiru guutuu raajiin sobduu malee raajiin dhugaan jiru. Raajiin kana booda dhufu tokkochi illee hin jiru waan ta'eef. Garuu kanaan hin sobamina. Wangeela dubbisaati dhugaa jiru argitanii gara ifnanaa koottaa. Gara ifnanaa, gara beekumsaa, gara qaroominaa, gara qajeelummaa koottaati hin jira. Akkasuma uummanni islaamaallee islaamummaan warqeedha. Amantaa ragaa, amantaa beekumsaa, beekumsa irratti dhaabbattee amantaa nama jala deemu osoo hin taane kitaaba jala deemanii. Islaamummaa maaltu adda godha? Islaama keessa namni badaan ni jira. Gaariin ni jira. Kiristaana keessa namummatti namni gaariin ni jira. Namni badaan ni jira. Garuu hoo islaamummaan nama jala hin deemu. Nama islaamummaa jala deemu ofiisiin nama akkam. Yoo namni tokko fakkeenyaaf gabbee badii hojjete nama badaa islaama tokko yoo arginu namichi kun hadiisa qur'aana jala deemaara. Waan jecha rabbii faallessa jecha rasuulaa faallessa jennee ilaalla. Yoo namichi jecha rasuulaati jecha rabbii faallesse irraa dhaabbanna hin gorsina hin sirreessina yoo dadhabne immoo jalaa baana jechuudha. Garuu hoo as yoo deebi yoo fakkeenyaaf faasiin tokko gabbayeeti Allahu jaliilu rabbanaa yoo amiin jettan. Yoo tokko gabbaye jedhe hin dhukkubee wayate moo maal ta'e jettan. Amiin jettan maal jettan wallaahi yaa obboleewwan. Dhugumatti isin qeequufillee mee gabbu'aati waan kana laalaati sirraa rabbi sinaa sirreessu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warri musliimotaa amantaa islaamaa hordoftan nageenyi islaamummaa bakka jirtutti isin dhaqqabu. Akkasuma warri amantaa biraallee nageenyi bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jechaati. Viidiyoo kana yoo irraa gammaddan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.